لكن هنا كوجاتي كنجالا بكجر كاميرا كسيكسات ويا هرقا سكنتا أيام إدم أداها يوكان أراكا سببي فتشو أمنا أرتستي توكو ديمو أرتستي كن إيني ماتين أرتستي كان فهو إيني فانجلو فرو كيسان نفانا ترى ترتين كيسان Bago jenutin saya lalu mana jaga tinsi jirtu sana kita saya itu akak saya hordoftoota sagantaa Siinqeeshoo kan daawwataa jirtan sagantaa ayyaana Arafaa sababeeffachuudhaan mana artisti Qaasim Simboo fi maatii Simboo keessatti walgeennee kan dabarsaa jirrudha. Artistiin Qaasim Simboo eessa dhalate eessa guddate jireenya isaa akkamitti dabarse maatii Simboo keessa hoo ogummaa meeqatu jira turtii keessan nu faana taasifadhaa tokkoon ogummaa hedduu karaa aartiitiin wal qabatu mana kana keessatti arganna waan ta'eef baruufeenaan Uburus sochena faana tura guyyaa ayyaanaati shaashan bajedhaa jirra nyaataa dhugaa jirra mana keessan teettanii kan nyaataa dhugaa jirtan ayyaana akka gaariitti akka dabarsaa jirtan nutis abdii guddaa isinirraa qabna Uburus sochena Siinqeeshoo daawwadha Allahumma salli ala Muhammadin wa barik Siinqeeshoo kun kan daawwataa jirtan sagantaa ayyaana Arafaa sababeeffachuudhaan mana maatii Simbootti walgeennee jiru. Akkuma asitti arguuf yaaltan kan weellisaa jiru artist Qaasim Simboo ta'u
kan keyboardii dhahaa jiru ammoo Abdallaa Simbooti na cinaatti kan argitan ammoo eenyu argee shuruttee shuruttee eenyu sii baase Qaasim sii baase maqaan isii Alimaadha. Alimaa Simbooti waltajjii geggeessiti maatiin Simboo ogummaa aartii irraa guddaa fagaatee hin jiru. Amantaa fi aadaa akkamitti ilaala? Hawaasni yoo akkamitti ilaalee jiru? Akkamitti immoo kana keessa cabsanii asiin baanii mee gara aartisti Qaasim Simbootti isin deebisaa turtii Qaasim Simboo faana taasifnaa isinis nu faana tura. Qaasim bageetti isin ga'e wajjinu. Egaa guyyaa ayyaana Arafaa sababeeffachuudhaan maatii kee waliin mana kee jirra. Ayyaanas cinaatti asumaalillee aartiin illee akkuma jirutti mee eenyu akka taate daawwattoota sagantaa siinqee show wal barii fi achi booda jiruuf jireenya kee irraa waan to'achiisa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Duraan dursa baga ayyaana kanaan ayyaana waggaa tiin isin ga'e jedhaati. Anani kajiraadhu akkatti dhaladhee asuma ganda duwwaa tokko Awaashoo godina Sibitaa jedhamu sana keessatti har'ammoo wanti jiru maal inni gaafii na gaafattee fi aartii fi amantiin akkasuma maal inni walitti dhufeennaa fi garaagarummaan isaa kan jedhuu fi eenyullee amantii mataa isaa qaba. Addunyaa kanarratti akka addunyaa kanatti yoo fudhanne namni waa hojjetu martinuu ka tokko biratti illee fudhatama haa dhabu malee amantii qaba. Kamu kallee amanu jira, kaadha kallee amanu jira, waa hedduu jira. Anachi keessaa amantiin Islaamummaa kan irratti illee dhalanne, kan irratti illee ammallee Rabbiin uumee dhaadhaan baanee akkasumas riskii waan kennaa inni nu kennetti fayyadamne waa hedduu kan nyaataati dhugaa jiraataa dhaadhaan gilleeru jechuudha. Kana yoo jedhu aartiin ammoo gama amantiitiin bakka walitti fiduu fi garaagarummaa illee hin qaba. Fakkeenyaaf seenaa artistiin yookiin amantii namni Islaama ta'e tokko gama aartiitiin hagam wal simataa kan jedhuu fi tokko biyya tana yeroo sochii fincilaa diddaa gabrummaa biyya teenya keessatti sochii goonu gama aartiitiin nama kumaa irra jedhani yookaan dullaa kumaa irra artistii tokkichatu kan arraba qabu wayyaa maaliif jennaan nama gara miliyoonaa kaasa. Yeroo kanatti dhimma biyya keetii irratti Rabbi haqa sii kenne haqa kan ta'e kana gama kanaan ammoo ofirraa deebisuu amantiin illee kennaa jechuudha. Akka abbootiin amantaa nu barsiisanii ustaazonni keenya illee nu barsiisanitti jechuudha. Biyya ofii namni jaalanne inni nuun waan jedhaniif biyya isaatiin ammoo wanti baatee illee yoo hin lolle warra loluu tarsiimoo ta'uuf yookaan mala ta'uuf gama aartii kanaan labsite jechuudha. Garaagarummaan jiru ammoo intala faarsinaa jedhama ammoo bareedduu tiyyaa bilillee tiyyaa fajjecha jedhamti. Ati garuu faarsitee? Faarsine. Osuma hin dhageenye jechuun hin danda'amu. Dhagaheera. Tokkotu isin magaalaa qofa maa faarsitanii kan jedhu. Diimtuun ta'ee miti. Billee qaadhoo faarsitanii furdoo qofa ta'ee miti. Fayyada. Dheertuun ta'ee miti. Gabaabduun qofa ta'ee miti. Jedhaa ture. Gama kanaan ammoo sun akka garaagarummaatitti. Gama kaaniin ammoo haadha ofii jaalachuun, biyya ofii jaalachuun, karaa aartiitiin ibsachuun akka ta'utti garuu jechuudha. Rakkoo kan qabne. Walaloo haadha. Fakkeenyaaf akkuma goonnini afur fiiga nunni duubaan garagara ka afur uduu fiigu dhaame jannata argatee biyya fiirratti haqa rabbi nu ka'e jechuudha. Ka osoo dhiyeessu dugda duubaanii rasaasni rukutte asitti illee bada dabeessa jedhanii rabbi illee dabeessa jaalatu arjaafa jaalata bootafa jaalata
jedhan. Kanaafuu barsiisota keenya kan ustaazota illee jidduu kanaan isaan galateeffachuudhaan tokkotu maal jedhee asuma Saudi Arabia irraa illee bilisummaa hawwii jedhaa turte amma immoo argee yoo jette akkamiin ta'uu akkasuma maal goonaree ammallee argaatuma jirra waliinuu taaftellee argee nama guddaa isaan gama kana fakkaata gama dhiibbaa akkasuma argee ta'u haqa seerri gaafa hubachuu fi wala rumyaa kana qopheefte dhiibbaa hamaa ta'e qabu jedhee kenna. Egaa qabsoo gaafa namni qabu waa'ee bilisummaa ta'uu hin dandeenye bilisummaa hawwuu kan fi dhaloonni ammaa kun akka bilisummaa barbaadu kadeeraa adeemta gaafa sirbi sun uummata bira ga'ee eeguudha. Maal faan dhokataa murtanii gochuu kan kee keessa. Tokko waan sajaajilee si qabu ta'anii asii taa'e ammallee hiriyoonni kiyya kan yeroo san waliin jiru fa'aa hedduutu jira. Mana bula. Mana hiriyoota yaa gaasan wanta dhofadhee ittiin buchuu an fateeti fadhee ittiin dhokataa ture tokko imaamatan kana bakki ammoo lullee maal beektaa achuma masgiida fa'a yeroo san bilisummaa jechuun miti jecha baay'ee yoo jechuun qubame baay'ee yoo dhufte rakko namni nartinuu haga sibira dhaabachuu sodaachuu gahe jechuudha dubbichi. Amma namni tokko dhaaba keenya mormaa yoo achi illee gara bakka adda addaa dhaaba keenya mormaa namni dhaaba keenya mormaa akkamitti walii dhaabatanii haala jedhuu gahan jechuudha dubbichi. Yeroo san keessaa uffata sunnaa uffadhee imaamaa godhee akkasuma bira dhufaa jechuudha. Mee qaasoo duuba si deebisa gaafa yeroo jalqabaatiif sirbuuf gara waltajjii baatu yaadatta waan sirbite. An eeruu waan naa kennamee waati sirbiteetti waan dhageessu. Yoo gaafata. Osoo sinnaa jedhe. Rasuuli waa yaadadhe yoo jiraate masiin himaa yoo an garuu godhe garuu naagatti garuu dandeettaa sirboonni yeroo jalqabaa ittiin waltajjiitti bahee tokko Alii Birraa Ababaa Bishuu Muktaar Usmaan fa'aa Ababaa Bishuu ammoo bakka anniisa soofaniitoo danqaraa mulaa cabee marsanii na eeganiitoo ankaraa qabee Birrii meeqa bataa yeroo san birrii kudhanii badhaafamu jechuun ajaa'iba. Uumamara keessaa miti nyaattee ni dhuma. Waan sajaafa fuulillee irra laalee tokko si badhaasa. Fuulillee si badhaasa. Kan birrii qabnillee hamilee si kenna. Sirrii si dhageeffata. Amma yeroo ammaa weellisaa san akkas godhi weellisaa san akkas godhi. Kun harfu waltajjii irraa bu'u hin jedhan yeroo san. Kan dhufe martinuu seeraan dhageeffatan. Yeroo san kuma lama waggaa kudha tokko haadhaati. Haalli jireenyaallee waan jedhu namatti tola. Haa ta'u ammoo Ababaa Bishuu, Muktaar Usmaan, Alii Birraa achi keessaa baandii simbirtuu barii amaan aagaa kan jedhu waan jira yeroo sanitti hoogganaa. Qaasoo birrii kudhanii badhaafameetti garuu gaafa akkas jettee sani maal jettee seenaa akka oduun dhageettetti adidaasii waan zamanaatii shillimaatii waan akkanaatii mizimaadhaan nu jettee. Anas beektaa yoo ba'u sanii nama sirbaa ba'u nama sangaa qabateeti yeroo baay'ee lafa qonne nama kawee jedhanii waan itaatuma fus jedha oolaa waan akkanaa godhaa sana fiidha uumama namaan jedha yeroo sanitti isaan illee sirri garuu wanti si keessa bulee immoo sitniisu namoota na fakkaatu hedduu kan waa hedduu keessa bulanii warri hin beekneefaa jira maatii isaanii kan beekneef
ما أما نقول إن لين جتني وجن تولو سلبا بيجام تانجنا نسل بنيل أنا اللي في سلب إيه قبل ريسان برا في بودا يا دلوقتي ما تكيس دي بيتا Adidasi wanda banati shilimati wana kanati Ihebebu fusi majira Bayagana kursi majira Wanda banati shilimati wana kanati Ihebebu fusi majira Bayagana kursi majira Adidasi wanda banati shilimati wana kanati Ihebebu fusi majira Bayagana kursi majira Adidasi wanda banati shilimati wana kanati Ihebebu fusi majira Bayagana kursi majira jira वो याद है ना सही याद है इसी से कवर कर रहा है वो नया दत्ती पे सीरियल हुआ था एक्शन मैं सब तो कुछ जान तो कैसे सगले रोलू से तक करते बेबी सुमा हवे हवे इजी फनो नवे ओला पुमा हवे हवे What?
kabajamtoota hordoftoota sagantaa siinqee shoo kun kan dabarsaa jirru ayyaana arafaa sababeeffachuudhaan mana aartist Qaasim Simboo fi maatii Simboo keessatti argama. Amma kallattiimaan gara kiiboordistii keenyatti isin deebisanii. Kabajamtoota daawwattoota keenya maqaan isaa maqaa hedduudha. Roozan jira, Baajaa jira. Maqaa isaa isa dhugaa qabatee isinii dhufaa mee siinqee shoo faana wal bara daawwatu. Egaa galatomaadha. Duraan dursee Rabbii galata galchuu barbaada. Rabbii guyyaa har'aa kana ayyaana kana ittiin gahe alhamdulillah rabbil alamin. Egaa ani maqaa kiyyattiin naman jira kamaatiin kiyyattiin naman akkasuma maqaan ittiin dhaladhe illee jira. Kan namni jaalalaan ittiin moggaasu illee jira. Akkasuma Baajaa naan jedhanii namoonni baay'ee. Dheerina kee kanaaf. Baay'ee. Akkasuma maqaan inni maatiin kiyya. Moggaasni sirriin Abdallaadha. Akkasuma immoo Roozanidha. Inni sadaffaan maqaa kanneen qabaa jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa Roozan akkuma isin kaasuu yaallettaanis maqaan akkanuu waamaa jechuudha. Akkuma isin kaasuu yaalle Simboo istiidiyoo qaba. Simboo istiidiyoo moggaasuun maqaa istiidiyoo isaa fa'aa kaa'ame. Maaliif Simboo moggaafatte? Sirriidha. Simboo istiidiyoon tokkoffaa maqaa abbaa keenyaati. Simboon maqaa abbaa keenyaati. Yaadannoodha. Abbaan keenya immoo yeroo ammaa kana jedhamu tokkoffaa yaadannoo isaatii fi karaa biraatiin ammoo Simboo jechuun bareedaa waan bareedaa waan bareedaa waan gaarii waan hawwataa ta'e jechuudha. Simboo jechuudha. Moggaasa san irraa kaanee yaadannoo sanii wal qabsiifnee isa kan moggaafachuu dandeenya. Kana Simboo istiidiyoo jennee yeroo ammaa kana Simboo istiidiyoon hojiilee eegalee jira. Hojii baay'ee miidiyaa irraallee baay'ee qabna. Hojii hojjedhallee jira. Weellistoonni baay'ee isuma keessallee qaba. Kan miidiyaa irraallee jiran jira. Akkasumatti immoo Simboo jedhamna akkuma jiru kanatti. Simboo waan jechuun dandeenya jechuudha. Weellisaan jira, kiiboordistiin jira, namni isteejii geggeessu illee jira. Simboo istiidiyoo qofa osoo hin ta'in Simboo baandii. Simboo baandii. Maatiin walumaa galatti baandii tokko ta'ee jira jechuudha as keessatti. Sirnatti waltajjii geggeessituun qabna. Seekteerii dura haasofsiisan isii waltajjii geggeessitii akkasuma weellisaan keenya hangafni jira Qaasim. Akkuma argitu qomni kunillee xiqqoo gabaaballee haa ta'u anillee kiiboordiidhaan tokkollee jira mucaan hiriyaa keenya qabbeeraa keenya illee kiraarii taphata. Meeshaa hin qabnu guutumaa qabna. Baandiidha. Guutumaa guutuutti baandii taanee nama biraan hin barbaachisu. Mee yeedaloo yeroo baay'ee akka odeeffannoo qabutti yeedaloo garaagaraa sirboota hojjechuu deemtan manumatti qindeessitanii gara istiidiyoo illee doonaqee mee sirboota yeedaloo mana waliin taatan qindeessitanii jira maatii akka maatii siif Qaasim taatanii yookaan shurruutti yeroo waliin makattanii jechuudha si waltajjii geggeessitu waan ta'eef mee yeedaloon isin uumtan jira sirbisiin hojjettan. Injira yeroo sanii bara sun bara kumala kasata kana kudha sagaltamii sagalii yeroo san meeshaan illee akkana hin jiru. Isin diraamii namni taphatuudha. Qaasim immoo yaadaloo namni hojjechiisa. Maaliif taphatu diraamii? Mukkuma wayii fuunee isin jaarkaan wayii fuunee turree bistiitiin walitti sibiila walitti fuunee inni kun amma sineerii hayaatii waan jedhamu jira malee. Isa walitti fuunu sagalee muuziqaa uumu. Yeroo san waa'ee saayinsii muuziqaallee baay'ee hin beeknu garuu wanni lamaaf lamaa olii akka wanni walitti dhufee sagalee wayii akka uumu waan beeknuuf tokko jaarkaanii diraamii godhee saanii turree kana yoo waliin buusnu sagalee nu uuma achirumaa yaadaloo fillaa jechuudha. Achi keessaa sirboonni baay'een Qaasim hojjetu mee kanarra kana dabalaa itti dabala. Namni maatii kana keessa namni yaadaloo uumu jechuudha. Alimaan uumti, aliin uumaa
ijoolleen baay'eetu jira maatiin keessa baay'eedha. Barsiisaan inni osoo kun akkana gooti osoo kana akkana dabalti. Taasifni illee guddaa ta'e waan nu jennu immoo fudhata. Muuziqaa inni hojjetu akkuma salphatti jechuudha. Osoo nama jiraa hin gaafate maatii simboo keessa akkasii bareedu. Maaltu adda si godhame? Wanti adda godhu keessaa nuti jaalala hedduu walii kennaa haa ta'u hiriyoota keenya akkasuma nama kamiiyyuu osoo adda hin baasin jaalala hedduu yoo namni tokko sa'aatii dabarsee galee nama baay'ee walii dhaadhu jaalala hedduu qabnaa wal dhageeffannaa tokko akkuma irraa gadi wal jirru wal booda yoo baasan kan mootu kan illee kan gadi fuudhillee akkasuma wal danda'u godhu. Egaa kabajamtoota hordoftoota sagantaa Siinqeeshoo sagantaan keenya ayyaana akkuma bareedetti itti fufee jira. Wanni maatii simboo adda godhu aartiidhaan guutamanii jiran. Mootummaawwantoonni manni isaanii mana koomeediyaanii fi akkasumas aartiin keessa dagaageedha. Turtii muuziqaa tokkootii booda dachaanee wal arginu ta'a. Mee sirboota istiidiyoo keessa dalagde keessa irraa nu jedhiiti. Miidhama istiidiyoodhaaf irra weellistootaan qabdu biraa. اللهم صل على محمد مبارك السلام عليك على محمد مبارك السلام عليك اللهم صل على محمد مبارك السلام عليك
sagantaa keenyatti hedduu akka gammaddanii fi irraa barataa jirtan abdii guddaan qaba. Mee amma kallattii gara Qaasimitti isin deebisa. Qaasimoo sila har'i guyyaa ayyaanaati namoota ganaanti miidiyaa fuulduratti wal geenyee taphataa jirra. Mee xiqqoo duubas si deebisa. Qara maal taatee jennaan sila dhiirri boontu garaa keessa bootteedhani maaltu si dhibe guyyaa ayyaana kana maaltu kaastee akka ilmaan bulchu si godhe. Galatoomaa faaya galatoomii tokkoffaa warri akka guyyaa kana ayyaana kabajatan hundinuu waa hedduu soofatu dhufa jaallan qabsoo waliin dabarsine ka bilisummaa kana osoo hin argin abbootiin qabsoo karaa isaanii hordofanii jaallan qabsoo kennaa warri miila kiyyaallee hiriyoonni kiyya ka yeroo bara sochii godhaa tokko keessatti nu biraa wareegaman adda bilisummaa kana jaanii argine. Akka nu haadhatti wal geenyee gammadaa dhufan argine. Isaan illee utuma hawwan biraa wareegamanii jechuudha. Sanneen cu'aa foon argeeti. Sanniin maatii warra wareegamtoota warra akkasii sunniin to'atamuu waan qabuuf bifa afoon argamaniiti. Gama kiyyaan ammoo yeroo baay'ee hiriyoonni as keessa jirtu wallistoota jiru hiriyoota fi warra na jajjabeessaa warra yeroo sanitti illee haqadhaaf akka bisha jiraadhee dhabaadhee warri na duuba taa'eeti haawwii na ta'a na jajjabeessaa turan keessa Ibrahim fa'aa kuma hiriyoota isaan fa'aa jarjarri kunii amaan fa'aa Dastaa fa'aa Somaaliyaa kun fiika kana fakkaatu hedduutu jira. Maaliif akka walii galaatitti qeerroon Oromoo inni akkami jira gaafii jedhu wal qabateeti. Gaafii jedhu inni wal qabatee yeroo tokko toora miidiyaa feesbuukaatiin illee gaafii gaafatamuuf illee deebii akka ta'uuf maali namni hojja fiigu jabaa miti. Hojjallee ni qabsaa'an. Hojja yoo qabsaa'anii waliin qabsaa'utu ta'a. Tokkorra lamatu ta'a. Hojjatti cimaa dhuunfaan yeroo amma akkanatti bareedna malee waliin akkana bareedna malee hojjatti hin bareedan. Aartiin Oromoo ammoo maal barbaada? Hamilee barbaada. Aartii fi aartistiin Oromoo yoo kamiyyuu hamilee barbaada. Karaa wayii barbaada. Karaa kana keessa deema akka jedhamu. Haga ammaa hojjetee na fiigaa. Haga ammaa. Haga urga fiiguu jalqabne hojjetee na fiigaa. Garuu tanaan yoo garanii waaqaa ga'u kan ammoo sababa rabbii saba keenya kanarraa dhalachuun nama boonsa. Jabaadhaan jedhama. Jabaadhaan jedhama. Jabaadhaan kun ammoo hamilee tokko. Haa ta'u ammoo hojjumatee na fiigaa qabu jechuudha. Kanaaf quba bakka itti wal qabachuu qabnutti waan hin qabannee fi wanti duratti ammoo xiqqoo yaadannoo isaanii yaadadhee fi durbaa haga ammaa beektaa ciisuu jira. Inni tumamee hiriyaa keenya. Ayyaana gootota Oromoo kabajachuuf bakka tokko taanee namni shanii gurra yoo nu 15 taane 5 gurra. Kana keessa tumamee ka ciisu jira. Amma bira dhaquuyyuu barbaachisu jechuudha. Ka ciisu kan jira. Kabir hajjira kun ammoo afoosi dhufa beektaa keessattuu guyyaa kadhaa kana kafira fagoo qabu fira ofii yaadata. Kadeebii fi qabsoo Oromoo tanaaf ammoo wareegame hiriyoota ofii yaadata. Kun ammoo abbaa haadha ofii yaadata. Waa hedduutu yaadatamaa fi xiqqoo afoo naquu danda'ee kana waan ta'eef malee yeroo sanuu hin boonne garallee sodaannee hin boonne ka sodaatamu rabbi tokko waan isaa gaditti nu sodaachisaa maraa hin sodaannu ka sodaannu rabbi tokko namni nama waa godhuu hin danda'u ilmi namaa ilma namaa waa godhuu hin danda'u wanti inni akka guddaatti ilaalu dhufaasu ajjeesuu sana akka guddaa ilaalu kanaafuu kaleessa rabbi isin fartinuun duutanii jedhee hanna irra duutanii qabsoo irra duutanii umriin keessan gahee duutanii dhagara irratti duutanii duutanii jedhee waan ta'eef isaan sodaa fi miti yaadannoo hiriyoota kennaa san qeerroo kennaa san ta'e afaan jechuu barbaadu. Mee qeerroo isaan kun lubbuudhaan darbanii kan lubbuun jiran kan lubbuudhaan darbaniif rabbi jeennataan isaan akka namisu jedhaatiin
kan lubbuun jiraniif ammoo maal dhaabde amma mee bilisummaa yoo sana hawwaa turre hamma wayii ijaan arguuf deemnee bira geenyee jirra maal dhaamtamee dargaggeessa ammaa kanaaf waan amma harka qabu kan akkamitti qabatu akka qabamne waa jedhu. Tokkoffaa namni yeroo rakkoo qofa ijaarame yeroo ijaaramuu qabdu yeroo rakkoo sababa rakkootiif tokko ta'ee walitti dhufee rakkoof jecha tokko ta'ee rakkoon tokko nu taasifteetti gama tokkoon. Har'a ammoo jijjiiramni kun dhufee ergasii booda ammoo akka misha deemaarra nagaa hambaanee galuun argamee jira. Kanaafuu nagaa hambaanee galuun argameera jennee kaanee tokkummaa kaleessa qabu jaarmiyaa kaleessa qabu san adda bittinneessuu qabu jechuudha. Yeroo rakkoo kun ijaaramaa ture ammallee dargaggeessi Oromoo aartistoonni Oromoo osoo jechoota olola adda addaatiin adda hin qoodamin bakka jiranis yeroo nagaa illee ijaaramutu irra jira. Ijaaramtaniiti deemtanii nama ijaaramnillee ijaartanii jechuudha. Nama hojja fiigaa yeroo jiraate galuu fi kadhabee fiigaa yeroo jiraate ofii qabdanii jechuudha. Waa saditu nama keenya miidhaa. Tokko haalli dhiibbaa siyaasaa miidhaa ture. Sanii wal qabatee haalli jireenya isaallee isa miidhaa ture. Arfaffaa ammoo tokkummaan isaallee sadaffaa tokkummaan isaallee adda qofa deemuun isaallee miidhaa ture jechuun miidhama. Eessattuu taanaan qeerroonteen bakka jiranitti kaleessa akkuma ijaaramtaniin akkasuma ammallee itti fuufaa. Haga lubbuun isaanii jiru ijaaramanii tokkummaa isaanii akkuma cimsan turanitti akkuma fakkeenya addunyaaf ta'anitti itti fuufuu qaban. Shuruttiin cinaa jirti maqaa isa dhugaadhaan isin wal baratti mee shuruttiin daawwattoota sagantaa siinqee shoo wal baradhuuti bakka ittiin isin ga'e jedhi. Kan galatanii bagaa guyyaa ayyaana arafaa Maqaa keessa dhugaatii fi gahee maatii simboo keessaa dhibee qabdu oduu. akkuma fa'aa hojjette maqaan kee qamaa fi nama bishirteedha. Isin ammoo keessaa akka tokko faatti nama miti garuu maqaan kee akka namumsaa dhibaamu animaa simboo. Kanaaf maatii keenya keessa maadhaa qabaa jechuudha. Mee ogummaa kan qabu silaa maatiin simboo ogummaa akka kanan badhaadhee jira kalee waan nu eebbise. Shari'aan illee nuun eeyyame. Aadaa guddisuu shari'aa illee akkuma jirutti mee gahee kan kee mee waan ogummaa ati maatii kan keessaa qabdu mee waan jedhu. Daawwattoonni keenya dhagamoo jedhan duraan galu. Anda ijaarbeera waa'ee maatii keenyaa wanni jedhee haasawee na dhibamaa jennaan tokko wayii caalaa tokko gorsitiidhaan tokko ammoo waltajjii geggeessaa shubbistuun illee jirti. Kabraalee ijoollee xixiqqoodhaan badhaalataa jiranillee waa barreessan warra murtii isaanii akkuma keenya kana ta'an jedhee yaada. Kanaaf ani gahee hojii kiyyaa akkuma tajaajila waltajjii geggeessuutu ta'ee jira. Yaalaa jira barsiisanii fideema jira. Mee amma kan jiru guyyaa har'aa mana obboleessa kee hangafaa fi akkasumas aartistii kabajamaa jaallatamaa Hakiim Simboo jirra. Mee amma guyyaa har'aa kana mana isaa jirra. Mee daawwattootni sagantaa siinqee akka ragaa nu bahuu fi mana kanatti akkamitti akka argamne waltajjii nu beeksisinu. Akkana adda ta'uu gaafa jechuudha. Ogummaa kan kee kana nu qofaa miti mee ragaa haa bahu warri si daawwatillee. Tolee kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkuma daawwataa jirtan qophiin kun qophii siinqee shiwooti. Siinqee shiyoo sababeeffachuudhaan immoo mana weellisaa Hakiim Simbootti wal geenyee jirra. Guyyaa dhadhaa kun immoo guyyaa ayyaana arafaati. Hanga xumuraan faana kiraara keessa kenna. Kabajamtoota keenya xiqqoo turtanii maaliif keessi kennaa kanaanitti sodaadheeyyuu. Mee maatii kee yookaan hangaffoota kan kee baaziree si baasa itti jabaadhu akkuma hangaffaan keetii milkaa'iin siin jedha. Mee maatii kan kee akkamitti ibsitaati? Osoo nama biraa taate osoo maatii alaa wayii taate maatii Simboo kan akkamitti ibsuu dandeenya? Duratti na dhibamuu jenneetu kanaaf irraa waa'ee ani maatii Simboo kana
faatu nama biraa ta'e na jaabsaadha. Maaliif jennaan kennaa addaati. Maatii tokko keessaa warroonni aartii hojjetan yoo guddate nama lama oliin ta'a. Nu ammoo maatiin qammatti nu ji'aatti hojjetan. Yoo wanta jiratti illee baay'ee fedhiif dhiyeesse jiranii jiran jechuudha. Kanaaf kun ammoo kennaa waaqaa waan ta'eef alhamdulillah jennee fudhachuu qabna kaa. Kabajamtoota keenyas sirba tokko booda dachaalee deebina turtii keessan siinqee shoofana taasifadha kun sagantaa ayyaanaati taphataa booharaa dhugaa nyaataa mana keessan teessanii kan daawwataa jirtan kan argamu maatii Simboo keessatti uffata tura.
والله تنتظر يا دمرتك إن الله بسم الله ربي وعبد آمين 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 أولا نقاب رحمن ربي نبي كنا الحجرات آمين 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 نقاب رحمن ربي سالم الحجرات آمين جون لك أنا بكريم ربي حكيم حكم جراني ربي حكيم وفابس آمين وكما وقع نما جراته ولا رمس ربي وهابط وان تبني كنا نتيجة وان تبتكر مانغو ربي وهابط نما تتبع في إمام في لا رب الوهاب عرفات يسدي إما على بنتام ركعتا خرابلو خني لا شجع الإسلام عليه نما خني مرا رب الوهاب عمري جل رب عليه رزقي جل رب عمري وان من كل رب نور حقق وان بيتنا كان رب نور حقق وان نجاك نقول سبحان نور حقق بيتنا بسم الله تقوم كان رب نور حقق ولا مجرون سبب سبلا من جو في كبرنا أمانة نجانا أكل شديا مكان شديا مكان أيوم سكان شديا مكان كان يسمونه بق مجرد دكا بدان بولت دام كم ها نما نجار ما بولت سودن نما نجار بولت سودن نان مجرد أوكي سببنا نجار كنا كمسينه سبب سلام يوكي سجلو نيا شتيله وامنه أيام نجار مچو كنا كوري نور ما تقوله وله نيانه بقول هذا دنيا الأم وان بيا سبارة تيجاو ميت Oromoon waan alamaan barreeffamee baratamu kana dur aadaan baratee qaba. Amma dadhabaa keenya qonna jirru waamnee nyaachisuuf dhugu akkanaadha kaana ceemsaa nagaan jiraan jedhaa nama yoo mana dhufee sijaan rabbi haa godhu muraasa keenya rabbi haa guutu xiqqaa keenya rabbi haa guddisu guddaan keenya bakka haa fixaa bahu akkana keenya kaan rabbi itti haa guutu. Milli keessa miidha barakaatu galatoomaa Ambiya faana Amin. Sille tumta sana bisisana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil namni jabaatuun rabbii kana qulqulluu jiru maali haati oromummaa afaanii aadaa hundi wal qabachuu waan ta'eef hundaa walitti qabannee geggeessuun dirqama yoo jiru waan ta'eef dhala namaa keessatti akka oromummaa qabnu wanta ittiin nu beekanitu kan hin qabne waan ta'eef warra asii osoo sagantaa kana akkanatti bareechee waraabbii fi dubbistoota waliin akkanatti faana waliin faanti keessan ambiyaa faana ofirtamaa haa mara rabbi sinaa hulluqsa ayyaana waggaa akkamii rabbi sinaa tumsisa hunduma ayyaana waggaa ofitti sinaa hammatu isin haa deebisu imalti keessa mala guddoo haa taatu ka ittiin beekamtanii biyyi ittiin beekamu oromummaa irraa calanqiftee oromoon isin dhaggeeffatee qeeroon dhaggeeffatee daan dhaggeeffatee namni marti itti gammadu rabbaataa jira akkuma dhuftanii artisti Qaasim Cimboo kabajamaa haasofsiiftanii akka fardaatti dabaltanii haasofsiisuu oromiyaa guutuu naannettanii rabbiin isin haa taasisu kutaa oromiyaa hunda nama naanna'ee hunda kana jecha akkanatti raafamtee haala gaariin maatii akkanaa jaalatamaa keessa akka deemtee jaalli hawaasaa irra deddeebitee hojjettu akka rabbi si haa taasisu nu keessa si haa tursiisu isin maraa rabbi keessa haa tursiisu nu maraa rabbi haa moosisu tokkummaan itti rabbi haa qabachiisu bilisummaan itti rabbi nu haa tiisu namoota keenyallee kan yoo kana gara gaggeessummaa fi kan isaatti dhufanii biyya tanaaf aaraa jiran sabaaf sablammii kan akka dhaabbatanii biyya tana akka isiin ceetu taasisanii karaa nageenyaatiin oromummaan tun baay'ee salphataa kan turte saafatamaa kan turte har'a immoo gaggeessummaa ilmaan oromootiin hin barbaachisuudhaan
diin ishee akkasiin irratti taa'aa turanillee hadha fuuldura isaallee waan inni jiru kan arganii har'a deemanii ofii isaaniitiin qalan kanallee rabbiin nurraa tursiisu gaggeessummaa isaanii gara fuuldura haa ta'u kan ittiin tokkummaa Itoophiyaa ijaarrabbii haa ta'u kan ittiin tokkummaa biyya tanaa ijaarrabbaa ta'u kan ittiin biyya tana nagaa ijaarrabbaa ta'u biyya rabbi nagaa nu haa eegu ayyaanni sana abbaa nu haa deemu waggaa wal nu haa agarsiisu gammachuu akka gargalee waggaa nu haa argisu Allahumma salli Qaasimoo meequma irratti wanni qaamuu barbaadu fi yookaan hawaasa si dheebote kana wanni ati jechuu barbaadu yookaan addiina irraa waamata illee haa ta'u uummanni si dheebotee jiraatu iyyaarrataa jira gamaa gamanaa mee wanni ati uummata kanaan jettu fi wanni dhumarratti dhaamsi ati dhaamuu barbaadu. Galatoomaa yaa Erof kareetenna malee bagatiin singee jedhaati dhaamsi jiru ammoo maal inni isin martin wanti cuftan isin galee wanti isin galee haa ta'u ammoo bilisummaa keessatti fachuu tokko nama keessanillee naannaatti tokkummaa keessa akkuma eegamu ta'ee bilisummaa keessatti fachuu nama keessan naannaachuu waan amatti fuuldura keenya jiru kanaaf ammoo uf qopheessu ce'umsa keessa jirra waan ta'eef kanaaf namni tokko olola nama keenya irratti akka hin geessine gaachina walii ta'uun nu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf tokko wanti harkaa qabnu tun akka harkaan hin baane carraa dhufte tun akka nu hin hidhne waan qabnu akka fayyadamnu dhaamsa kiyya ta'a jechuudha. Kaleessa jaarraa abbaa gadaa fa'aa akkuma guutuufa waan nu dhaaman akka moo hojiitti illee waan isa arganne isaan illee hin tuune jechuudha. Waan adda qoodamuu qabaanne adda wal qooduu dhabuu waan dubbachuu hin barbaanne olma fuunee dubbachuu dhabuu waan beekumsa kennaa oliitiin ammoo waan bakka nu madaale seenneeti boochinee ufillee maqaa balleessinee saba keenyallee maqaa balleessuun hin barbaachisu. Bakka jirrutti dandeettii qabnuun bakka jirru tokkummaa jala hiriirree bilisummaa kana tiffachuutu dhaamsa kiyya ta'ee argama. Kanatti ammoo akka fayyadamtan abdii qabu. Warri biyya keessa jirtanillee warri biyya alaa jirtanillee akkuma armaan dura karaa adda addaatiin tokkummaa keessatti dhaamsa labsaa turtan ammallee bilisummaa tiffachuu bilisummaa ta'e labsaa sisteemota jiru walii raabsaa ammallee hin jirtanii ammallee hunni kaleessaa sun isin bira daran cimee argamaa waan ta'eef itti gammanneerra harabaafata mishaa keessa jirra laphee keenya ol qabannee deemaarra kanaaf bilisummaa haa tiffannu jechuudha. Dhumarratti maaliif yaa eegummanni? Wanti bilisummaa sana akka tiffatan tiksi bilisummaa kee eegi walaabummaa kee tiksi bilisummaa kee eegi walaabummaa kee dinni tukeessi laalaa akka harkaasin baane dinni tukeessi laalaa akka harkaasin baane tiksi bilisummaa kee eegi walaabummaa kee tiksi bilisummaa kee eegi walaabummaa kee dinni tukeessi laalaa akka harkaasin baane dinni tukeessi laalaa akka harkaasin baane kanuma dhaamsi kiyya walaloolillee dubbiinillee karaa toora yuutuubii keenyaa warroonni nu daawwattanii hedduun galatoomaa isiniin jenna. Yuutuubicha keenya sabiskiraayib gochuu fi koomentii sheerii fi laayikii isin irraa barbaanna. Akkuma eebbaan nuu saaqan eebbaan nuu cufanii nagaan gargargarraa sirba tokkos isaan irraa eegna. Ayyaanni kan jaalalaa kan kabajaa kan badhaadhinaa isiniif haa ta'u. Istiidiyoon Simboos isin affeeree jira. Baasiin baasinaa koottaa warri godina Arsii lixaa fi naannoo isii jirtan asii imala dheeraa irraa boqadhaa gara istiidiyoo biyyaatti goraa dhaamisa ergaa istiidiyoo Simbooti. Maatiin Simboollee arti cinaa dhaabadhaa jedha. Kun sagantaa Siinqeeshooti.
turtiin keessan dhufaan akka ture abdii guddaa qabna. Torbaan keessummaa biraa waliin haga walitti deemnu torbaan nagaa kan badhaadhinaa kan jaalalaa isiniif haa ta'u gama hiyyaa nagaatti. Ricky Chomata Singesho